Dhaabbatni misooma Adaamaa Investimentii ayyaana qillee bara 2018 sababeeffachuun sagantaa agarsiisa daldalaa fi baazaarii qopheesse. Hojii gaggeessaa olaanaa Investimentii Gruupii Adaamaa obbo Buzunaa Girmaa haasawa baniinsaa taasisaniin bulchiinsi magaalaa Adaamaa qabeenya qabutti qixaan fayyadamuun hojii baazaarii fi agarsiisa gabaa qopheessuun fayyadamummaa jiraattota magaalaa Adaamaa dhugoomsuuf hojjechuun kaayoo sagantaa kanaatti jedhu. Qabeenya qabnutti fayyadamuudhaan qabeenya hoggansi magaalaa akka kaapitaalatti dhaabbata kanaaf dabarsee qixaan itti fayyadamuudhaan hojii baazaarii fi agarsiisa gabaa gaggeessuudha. Kana malees tasgabbii gabaa uumuu, walitti hidhamiinsa gabaa cimsuu, oomisha Adaamaa fi naannoo ishee beeksisuu fi kalaqa jajjabeessuudha kan jedhan obbo Buzunaan warshaalee, waldaalee fi daldaltoota garaagaraa akka waliigalaatti dhaabbilee 233 hirmaachisuun baazaarii hanga muddee 28 turu qopheessinetti hawaasni tajaajilamuu qaba jedhu. Tasgabbii gabaa ni uumna jennee abdanna, walitti hidhamiinsa gabaa ni cimsina, oomisha Adaamaa fi naannoo ishee jiru ni beeksisna. Dhaabbilee 233 oomisha adda addaatiin hirmaachisuun baazaarii hanga muddee 28tiif bara 2080 turu qopheessinee jirra. Kantiibaa itti aanaa fi qindeessaa kilaastara dinagdee magaalaa Adaamaa obbo Maatiyos Sabbooqaa gama isaaniin mootummaan ida'amuu galmoota gurguddoo 4 qabatee hojjechaa jiru keessaa tokko wabii nyaataa mirkaneessuu akka ta'e dubbatu. Mootummaan ida'amuu kallattii sochii waliigalaa dinagdee sochoosuudhaa fi sirreessuu irrattis xiyyeeffannoo kennee kan hojjetudha. Bu'uura kanaan magaalaa keenya keessattis oomishtummaan akka inni guddatuuf hojiiwwan gurguddoo hojjetamaa jiraniin magaalaa keenya keessatti inishetivoonni qonnaa, inishetivoonni indaastirii godoo, inishetivoonni giddugala gabaa hedduun isaanii hojjetamaa turanii jiru. Mootummaan dinagdee biyyattii guddisuuf oomishaa fi oomishtummaan akka dabaluuf inishetivoota adda addaa bocuun hojjetaa jiruun qaala'insi gabaa akka tasgabbaa'u hojjechaa jira jedhu. Hojiiwwan hojjetamaniif inishetivoonni hojjetaman kun afaan dinagdeedhaan gaafa interpreted ta'an yookiin xiinxalamanii hojiiwwan oomishaaf oomishtummaa qonna keessattis haa ta'u indaastirii keessatti oomishaman inni ijoon qaala'insa jireenyaa tasgabbeessu. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaafi Ajjamaa saganticha irratti argamuun mootummaan keenya yaadamoota adda addaa uumuun fayyadamummaa uummata isaa mirkaneessuuf hojjetaa akka jiru ibsan. Mootummaan keenya yaadamoota gurguddoo maddisiisuudhaan badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuudhaaf tattaaffii gama hundaan gochaa jira. Tattaaffii godhamaa jiru kanaanis bu'aan jajjabeessaan gama hundaan argamaadha kan jiru. Rakkooleen jiruu fi jireenya uummata keenya qoraa jiran keessaa qaala'insa gabaati kan jedhan obbo Ashannaafiin kana hammisuuf alseerummaa gabaa keessa jiru kallattii hundaan dhimma irratti hojjetamuu qabuudha jedhu. Alseerummaa irratti hojiin hojjennuu fi gama kanaan hooggansi siyaasaa caasaan keenya sadarkaadhaan jiru ummata dhaggeeffatee waan ummanni jedhuun gaaffii ummataa fi rakkoo ummataa yeroo gara yerootti furaadee yoo deemu baate ummata rakkoo keessaa baafna jennee yaadama qabnu sana kallattiidhaan shaakalaa siifachitti goonu qofaadhaan hawaasa kana sadarkaa barbaannutti ceesisuu waan hin dandeenyeef alseerummaa gabaa keessa jiruu fi carraawwan akkasii kana carraawwan gabaa akkasii kana yeroo gara yerootti ummanni akka irraa fayyadamuu fi carraa bitachuusaa akka guddifatu gochuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Sagantaan baazaarii nuuf qophaa'uun isaa oomishaalee keenya akka beeksifannuu fi gurgurannu carraa nuuf uumee jira kan jedhan immoo daldaltoota ABS dubbiseedha. Akka keenya beeksifachuufis namootiin akka hedduun nu baran gochuufis sanaaf nu fayyada. Na gurgurachuuf illee ni ta'a. Meeshaa keenya beeksifachuudhaaf carraa bal'aa nu kenna. እና ኑቲሌን ሃላን akka gurguruu fi hawaasnilleen sirriitti akka fayyadamu carraa bal'aa qaba jechuudha. Jiraattonni magaalaa Adaamaa baazaaricha irratti hirmaachuun waan ayyaanaa bitatan tokko tokkos yeroo ayyaanaa kanatti daballi gatii tokko malee waan barbaannu iddoo tokko argachuu keenyatti gammannee jirra jechuun yaada kennan. Gatii gadi bu'aadhaan ni argatan meeshaa kwalitii qabu. Amma meeshaa kwalitii hin qabne gara biraatti yookiin gatii guddaadhaan argachuu danda'ani. እና በጣም ደስ የሚል ነው። ገባውም ጥሩ ነው። ከመሃል ገባ ላይ የተሻለ ገባ ነው። ሁሉም ነገር በምትፈልገው ነገር እዚሁ ታገኛለህ።